Haya kan fayyaa keedhaa jirtan nagaa kodha waaqaaf galatu jechuudha. Gaaffii na gaafattee turte jechuudha karaa imootiin. Gaaffii kee dafee si deebisuu koo dhabuudhaaf baay'ee tokko guddaa dhiifama si gaafadha jechuudha sanyii koo. Gaaffii lama na gaafatte jechuudha. Tokkoffaa maqaa feesbuukii koo akkamittiin jijjiirachuu danda'a jettee kan na gaafatte jechuudha. Yuutuuba chaanaala koo jala galii ilaale achirratti si maxxansee jira. Kan duraan maxxansee jechuudha achirraa argachuu dandeessa jechuudha karuma gabaabatte jechuudha. Gaaffii lamaffaan kee kan kee immoo karaa telegiraamitiin namichi guruppii keessa na galchee baay'ee tokko na rakkisaa jira. Akkamittiin ofirraa cufuu danda'a kan naan jette jechuudha. Na jala bu'ii sittiin agarsiisa jechuudha. Akkamitti akka ofirraa cufuu dandeessa jechuudha. Telegiraama keessa galle. Egaa telegiraama keessa galle booda sarara sadeen ishee gubbarraa kana yoo sitti mul'ate jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Egaa gadi qabne booda akkatti nu dhufe jechuudha. Egaa gatti nu dhufe booda siitingii kanarratti yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Egaa gadi qabne booda asirratti jechuudha. Asirratti jechuudha privacy and security kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Egaa gadi qabne booda akkatti nu dhufe jechuudha. Egaa akkatti nu dhufe booda asitti iddoo kanatti yoo sitti mul'ataa jiraate jechuudha. Groups and channels kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Egaa gadi qabne booda akkatti nu dhufe jechuudha. Asirratti amma isa tokkoffaa kanarratti maal jedhaa everybody jedha jechuudha. Everybody jechuun namni kamiyyuu namni bilbila lakkoofsa kee hin qabnes kan qabus guruppii keessa si galchuu danda'a jechuudha. Isa gadi irratti isa lamaffaa kanarratti my contact kan jedhu kana jechuudha. My contacts kan jedhu kana jechuudha. Isa kanarratti maal jechuudha isaati nama lakkoofsa isaa qabdu yookaan nama bilbila kee qabu kan ati immoo bilbila isaa qabdu inni guruppii keessa si galchuu danda'a yookaan ati galchuu dandeessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf my contact kan jedhu kanarratti gadaa qabnu amma fakkeenyaaf immoo irratti asirratti my contacts kan jedhu kanarratti yoo gadi qabne maal jedha only me jedha jechuudha. Akkasiin jedhu garuu asirratti jechuudha karaa telegiraamiitiin jechuudha. Mee gadi qabne haa ilaallu jechuudha. Egaa gadi qabne booda akkatti nu dhufe jechuudha. Alloo kan jedhu kanarratti jechuudha. Gadi irratti immoo never alloo jedha jechuudha. Maaliif amma asirratti jechuudha never jechuun ciruma eenyumaafuu hin hayyamu jechuudha. Eenyumaafuu nama telegiraamii kee jala jiru hunduma isaatiifuu hin hayyamu kan jedhudha jechuudha. Isa dhumaa kanarratti jechuudha. Egaa amma isa dhumaa kanarratti gadi qaba jechuudha. Fakkeenyaaf mee sitti agarsiisa jechuudha. Wanta nuuf fidu walumaa ilaalla jechuudha. Isa dhumaa kanarratti yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Egaa gadi qabne booda akkatti nu dhufe jechuudha. Amma warra telegiraama koo jala jiru akkatti naa fida jechuudha. Egaa akkatti naa fide booda irratti raayitii godhe jechuudha. Akkatti jechuudha. Egaa akkatti irratti raayitii godhe booda bakka nama hundumayyuu ati akka namni tokkoyyuu telegiraama karaa telegiraamatiin guruppii keessa sin galchine wanta barbaadduuf jechuudha. Hunduma isarratti akkanatti raayitii gootee san booda maal goota iddoo kana gadi qabda jechuudha. Iddoo raayitii kana qabu kan irratti jechuudha. Iddoo kanarratti yeroo tokkoof gadi qabda jechuudha. Gadi qabda jechuudha. Egaa gadi qabde booda asirratti jechuudha. Iddoo kanatti raayitii goote jechuudha. Bakka kana booda eenyumayyuu guruppii keessa si galchuu hin danda'u jechuudha. Obboleettii koo karaa kanaan sirreeffachuu dandeessa jechuudha. Galatoomii wanta na dhageeffatteef.